Yooyyaa akkam jirtan nagaa jirtu fayyaa keessanii Doktor Haaromsaadha akkam jirtu nagaadha har'as mata duree haaraa qabadhee dhufee jira mata dureen keenya har'aa miidhaa yookiin rakkoolee walqunnamtii saalaa nama hedduun raawwachuun yookiin gochuun namatti dhufuu danda'an jedha. Egaa walqunnamtii saalaa akkuma beekamu jireenya ilma namaa keessatti iddoo guddaa qaba, faayidaa hedduus dhala namaatiif qaba. Akkasumas immoo yoommoo of eeggannoo barbaachisaa kan hin goone kan ta'u ta'e rakkoolee hedduu namatti fiduu danda'a. Kanaaf walqunnamtii saalaa waan nuti tolu qofaaf waan nu gammachiisu qofaaf faayidaa qaba jennee walqunnamtii saalaa cal jennee haala nutti tolutti haala nutti mijatutti yeroo barbaannetti haala barbaannetti gochuu qabnu jechuudha. Kanarratti of eeguu qabdu, of eeguus qabnu. Kana gochuu baannaan balaa guddaadhaaf saaxilamnaa jechuudha. Mee rakkoolee nama hedduu wajjin yookiin walqunnamtii saalaa of eeggannoo hin qabne gochuun rakkoolee akkamii nutti fiduu danda'a? Egaa walqunnamtii saalaa nama hedduu wajjin raawwachuu kan jedhamu nama lamaa fi sanaa ol qunnamtii saalaa yookaan raawwanne kan ta'u ta'e rakkoolee hedduuf nu saaxiluu danda'a. Keessattuu qorannoo HIV hin goone fi akkasumas qorannoo dhibeelee walqunnamtii saalaa biroo hin goone fi kondoomii malee yoo kan fayyadamne ta'e rakkoon kun akka salphaatti dhibee walqunnamtii saalaatiif daddarban hedduuf akka saaxilamnu gochuu danda'a. Isinii galee jira? Of eeggannoo walqunnamtii saalaa hin qabne balaaf nama saaxila. Nama gammachiisuu qofa osoo hin ta'in balaanis akka jiru akka beektanidha. Egaa haala garagaraatti namoonni nama lamaa fi nama lamaa olii wajjin walqunnamtii saalaa gochuu danda'a. Yeroo kanaan duras walqunnamtii saalaa dabarsee ammas immoo nama biraa wajjin dabarsuu danda'a. Haala kanaan walqunnamtii saalaa nama hedduu wajjin raawwachuun dhibeelee garagaraa akkasumas rakkoolee garagaraaf nama saaxiluu danda'a. Tokko rakkooleen kunniin nutti fiduu danda'u maali? Tokko carraa dhibee walqunnamtii saalaatiin daddarban namatti fiduu danda'a. Egaa akkuma beekamu walqunnamtii saalaa of eeggannoo hin qabne nama olii amanamummaa hin qabne namoota lamaa fi lama jidduu olitti walqunnamtii saalaa kan gaggeessinu ta'e dhibeelee walqunnamtii saalaa akka nu qabu gochuu dandeenya jechuudha. Akkasumas immoo dhibee tokko nama tokkorraa fuunee nama tokkotti faaluu dandeenya. Kanaaf of eeggannoo barbaachisaadha. Yoo danda'ame tokkoof tokko yoo hin danda'amne of eeggannoo gochuu. Qorannoo HIV fi akkasumas dhibeelee walqunnamtii saalaatiin darban gochuu saniin alattis kondoomii fayyadamuun murteessaadha. Garuu dursa tokkoof tokko ta'anii jiraachuun baay'ee murteessaadha. Lammaffaa carraa kaanserii fiixee gadaamessaa qabamuu yookiin fuuldura dubartootatti carraan kaanserii dubartootaa qabaachuu akka jiraatu godha. Egaa kaanseriin fiixee gadaamessaa kan namatti dhufu yeroo baay'ee vaayirasii uumamaa paapiloomaa vaayirasii kan jedhamudha. Vaayirasiin kun dhibeelee walqunnamtii saalaatiin daddarban keessaa tokkodha. Kaanseriin kun nama tokkorraa gara nama tokkotti kan daddarbu walqunnamtii saalaatiin. Yeroo walqunnamtii saalaa daangaa hin qabne of eeggannoo hin qabne nama lamaa fi lamaa ol jidduutti goone nama tokkorraa gara nama biraatti dabarsuu dandeenya jechuudha. Kana alattis akka kaanserii qaama saalaa dhiiraa akkasumas kaanserii bobbaa akkasumas immoo kaanserii afaanii nutti fiduu danda'a. Biyya keenyattis beekamu baatus egaa ooraal seeksii fi akkasumas aanaal seeksii jedhamanii beekamu jechuudha. Biyya keenya irratti safuudhaa wanti kun raawwatamu. Biyyoota biraati irratti akkasumas gara qaama bobbaan ba'uu fi akkasumas afaanis walqunnamtii saalaa waan raawwatamu dhibee warroonni akkasii raawwatan dhibee kaanserii afaanii akkasumas kaanserii qaama bobbaan ittiin ba'uu fi akkasumas immoo kaanserii qaama saalaa dhiiraa nutti dabaluu danda'a jechuudha. Sadaffaa irratti ulfa hin barbaachifneef nama saaxila. Egaa ulfi hin barbaachifne yeroo hin barbaachifnetti osoo qabeenya tokko hin qabne osoo jireenya fooyya'aa tokko hin qabin osoo daa'ima guddisuuf humna hin godhatin akka ulfi hin barbaachisne uumamu gochuu danda'a. Kanaan alattis qabeenyas qabaanne haala mijataas qabaanne yeroo hin barbaannetti akka ulfi uumamu gochuu danda'a. Kunis immoo barumsa keenyarraa dalagaa keenyarraa nu danquu danda'a. Inni biraa rakkoolee ulfa baasuuf godhamu namatti dabaluu danda'a. Kanaaf dubartoonni ulfa hin barbaachisne uummatan ulfa san baasuuf rakkoo hedduu keessa saaxilamu. Rakkoolee hedduuf saaxilamu. Kanaaf walqunnamtii saalaa daangaa hin qabne akkasumas namoota hedduu wajjin akkasumas immoo walqunnamtii saalaa of eeggannoo hin qabne gochuun hin barbaachisu. Arfaffaa irratti rakkoo dhala dhabuutiin nama saaxiluu danda'a. Egaa akkuma beekamu yeroo walqunnamtii saalaa of eeggannoo hin qabne kan goonu ta'e dhibeelee walqunnamtii saalaatiin daddarban waan nutti fiduuti yeroo kanatti walqunnamtiin dhibeeleen kun sababa qaamolee keenya qaama saalaa gadaamessaa fi akkasumas ujummoolee gadaamessaa irratti miidhaa geessisaniif akka dhala dhabuuf nama saaxiluu danda'a. Shanaffaa irratti
dhibee turuuf nama saaxiluu danda'a. Egaa akkuma beekamu hepatitis B fi hepatitis C dhibeeleen jedhamu walqunnamtii saalaatiin kan daddarbanidha. Yoo walqunnamtii saalaa of eeggannoo hin qabnee fi akkasumas kondomii kan hin fayyadamne yoo ta'e dhibeen kun nama dhibee kana qaburraa gara keenyatti kallattiidhaan darbuu danda'a. Jaaffaa irratti rakkoolee xiinsammuuf nama saaxiluu danda'a. Egaa walqunnamtii saalaa daangaa hin qabne namoota hedduu wajjin yoo kan raawwannu ta'e akka hin tasgabboofne nu taasisaa. Jireenya dhaabbataa akka hin qabne nu taasisaa. Fedhiin keenya akka hin daangeffamne nu taasisaa jechuudha. Maaliif asumaaf achi deemnaa jechuudha. Har'a nama tokko wajjin yoo kan raawwannu ta'e boru nama biraa wajjin kan raawwannu ta'a. Kunis maalidhaa? Jireenya tasgabbaa'aa akkasumas immoo hariiroo gaarii akka hin qabaanne maatii keenya wajjin, jaalallee keenya wajjin, haadha manaa keenya wajjin hariiroo gaarii akka hin qabaanne nu godha. Kun immoo maalidhaa? Akka rakkoolee xiinsammuu hedduuf saaxilamu nu taasisaa jechuudha. Torbaffaa irratti rakkoolee ulfaa wajjin wal qabatee dhufan hedduuf nama saaxiluu danda'a. Fakkeenyaaf kanneen akka ulfi ba'uu akkasumas dhibeen sun haadharraa gara daa'imaatti darbuu kanneen akka HIV ta'uu danda'a. Dhibeeleen birootis jechuudha. Haadha irraa gara daa'imaatti akka darbu ta'uu danda'a. Akkasumas lubbuun darbee akka dhalatu gochuu danda'a. Inni biraa daa'imni sun garaatti akka deebi'u gochuu danda'a. Egaa akka waliigalaatitti walqunnamtii saalaa haala danda'ameen walqunnamtii saalaa of eeggannoo qabu. Walqunnamtii saalaa daangeffamaa ta'e namoota murtaa'e nama tokko wajjin walqunnamtii saalaa gochuun ni gorfama. Gammachuu fi akkasumas immoo faayidaalee walqunnamtii saalaa irraa argamu argachuudhaaf namoota walqunnamtii saalaa wajjin raawwannu murteessuun baay'ee murteessaadha. Kanarraaf isinii qabadhe kanumaa aan Dooktor Haaromsaadhaa. Gaaffii fi yaada keessan naa qooduu dandeessu. Guddaa galatoomaa. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe, like gochuun maatii keenyatti akka dabalamtan asumaan ibsa affeera.